maazar duraan dursee hordoftoota qarootuu wajjin wal baruudhaaf maqaan keessan eenyu dhiifamaa wajjin wal bariin hime? Maqaan kiyya Bashaaduu Zambaabataan jedhama. Ishii hayyee tole eessatti dhalattanii amma yoo eessa jiraachuu jirtan? Dhaloonni kiyya asuma Addis Ababaatti dhaladhe. Asumatti. Abshir haala yeroo adeemaa jiru kanatti akkami qaala'insi jireenyaatiin wal qabatee haala qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee kan durirra jijjiiramaa jiramoo ammaan tan ammoo daran qaala'insi ol deemu jiramoo qannasaa deemu jira? Maalitti beeknete biyya keenya mee nagaa nu godhee afaan tokko nu godhee ta'u biyya walaa kaaniin taphala hundi ta'u bu'uma biyya keenya biyya nagaa nu godhee simimmii nu haa kennu mangisti fi namni ol tasmaammayee malee biyyi nagaan ta'u nagaa nu haa godhu waaqayyo biratti nu beetoo salaamii nu haa fidu. Abshir ilmaan keessan nutis ilmaanuma keessanii mee durirraa kaasee isin waa hedduudha agartanii seenaa biyyattii tana keessatti wanni jijjiirama kana keessaa na gammachiisettee yaaddu ni jira? Biyyi keenya yoo nagaa ta'e gammanna be biyyaan nagaa ta'e waa akkatti dhumu kunu nama keenyumaati oo nagaa nu ta'ani nus nagaan bobbaanee galla biyyi nagaa ta'e biyya keenya ammas rabbi waaqayyo keessa bu'ee biyya keenya nagaa nu haa godhu simimmii nu haa kennu hundaafuu biyya hundaafuu. Galatooma. Ishi galatooma. Mee fakkeenyaaf hordoftoota qarootuu wajjin wal baruudhaaf maqaan keenya eenyu sin jenna? Maqaan kiyya Caaltuu Mahammad naan jedhama. Caaltuu Mahammad eessa dhalattee eessa guddattee amma yoo eessa jiraatte? Bakkeen Dirarraa Harargee lixaa kan amma jiraadhu Boolee Bulbulaa. Waan bareedaadha. Mee haala yeroo kana quba qabdaa? Haala yeroo maal fa'aa hoggansa? Waa'ee siyaasa Itoophiyaadhaa kana ilaalchisee Galaana Diimaa Dooktarri keenya waliigaltee Somaalee wajjin godhe milkaa'ee ture. Ammaan tana Somaaleen irra guddaan ammoo qeeqaa jirti. Warra Somaalee mormitoota san keessatti lubbuun ijoollee teenyaas miidhamaa jirti. Saba sanarraa kan ka'e Somaalee warra deeggaranii fi warra ta'uu qabaa galaana fuudhuun sirriidhaa kajaantu sirri moo lubbuun achi keessatti Somaalee uummata keenya balleessu jirtu saniin kamtu irra caalattee yaadamee bu'aa biyya tanaatiif? Bu'aa biyya tanaatiif nana keenya jaaladhu namni keenya illee osoo lubbuun hin baane galaana sanallee harkannee bu'aa harkachuun jaaladha akkasuma rabbiin waa godhu jechuu barbaanna. Du'aa moo goonaaf jechuudha? Du'aa moo goonaaf. Ayyee fakkeenyaaf carraa biyya tana bulchuudhaaf harkatte jalqaba irratteeti wanni ati uummata kanaaf gootu maal ture? Durri nageenya biyyaati. Nageenya biyyaa? Dinagdee biyyaati. Dinagdee biyyaa? San irratti hojjetaa jiru? Ayyee namoota dinqisiifattu ni qabda artistoota keessaa ta'ee namoota beekamoo keessaa? Namoota dinqisiifattu jechuun kun gammadu jechuun. Namoota feetu yookiin nama hojii isaatti itti gammadu? Namni hojii isaatti gammadu artistoota keessaa kan akka Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa? Sirba isaa keessaa kam jaalatta? Sirba isaa keessaa ijoollee Oromoo jirtu eessa jira Boolee jira jedha kan jedhu sanfaa hedduun jaalladha. Konsertii isaadha jechuudha? Galatoomii. Eeshi galatoomaa isinillee. Hayyee obboleessa keenya mee daawwattoota keenyaa wajjin wal baruudhaaf maqaan keenya eenyu sin jaan? Maqaan kiyya Firaa'ol Abbabaatiin jedhama. Firaa'ol Abbabaadha. Eessa dhalattee eessa jiraatta? Kan hin dhaladhe godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaa hin dhaladhe. Ijoollee biyyattiyaati gamanmaanuu anis warra Baddeessaati warri daawwachaa jirtan jechuudha. Hordoftoonni qarootuuf mee gaafii takka gaafannaa isin yoo deebisaa kana yoo isin taate maal kan jiru komentii irratti booda waliin ilaalla. Mee ati fakkeenyaaf akka jiraataa biyya kana keessatti amma bakka kana Finfinneedha miti? Akka dargaggoo tokkotti akkamitti dhufte gaafa kana biyya kana dhuftu kaayyoon kee maal ture gaafas dhufte? Ani duraan barataan ture. Bara kana qorumsa biyyaalessaa kutaa qorannummaa xumureen gara Finfinneetti as qajeele. Gaa hojii tokko laallachuuf as dhufe akkuma dargaggoo tokkotti inni hojjedha waan jedhuun wal qabatee kan inni asitti dhufe. So asittis gaa hamma ji'a sadii moo afur tureera. As keessatti gaa wal bareetiin hojii tokko hojjechaa jira. Kanuma irratti bobba'aa jira yeroo ammaa kana. Okay, bareedaadha. Mee dhaluu tana waa'ee galaana diimaatiin wal qabatee galaana diimaa Itoophiyaan argattee jirti jedhanii faayidaan galaana diimaa kana mee maal si fakkaata miidhaan inni qabu akkam jettee yaadda sababa galaana diimaa kana? Ana akka nama dhuunfaa tokkotti yaada kaasuudhaaf sababa galaana diimaa kana irratti faayidaan nuti argannus miidhaan argachuu ni jira jedhee yaada. Miidhaanis faayidaanis ni argama jedhee yaada. So kanarratti immoo faayidaan nuti argannu gama ikoonoomikaalii faayidaa ni arganna. Politikaalii immoo Itoophiyaan rakkoo irratti miidhamu yookaan waan biyyatti daangaa amma fakkeenyaaf Eertiraarra dabartee waan galaana diimaa kana Itoophiyaan wanni aburaa jirtu natti fakkaata. So kanarratti ani immoo milkaa'uu dhabuu danda'a jedhee yaada amma akka nama dhuunfaa tokkotti. Garuu yoo wanni kun nu mislee akkaa'e
Itoophiyaan ni guddatti bakka Itoophiyaan biyyoota guddatte richest country jedhamtee waamamuudhaan dandeessee yaada. Waan bareedaadha. Mee ammaan tana sababa galaana diimaa kana wajjin wal qabatee lubbuleen lammii keenyaadha Somaaliyaa qaamota morman keessatti sababa kana aktivistoonni isaanis arrabsoo baay'isaa jira. Lammiileen teenya achi jiraattus ammaan tana miidhamaa jirti. Ammaan tana lubbuu jara sanii baraaruutu dursa moo akka nama dhuunfaa tokkotti lubbuu isaanii baraaruu wayyamoo galaana diimaa kana yoo fudhatameerra dursun jiru kan lubbuu namaarra dursuudhaan jiru yaa'u erga lubbuu namaa baraaramee wanni hundi hin gaama jedhee yaada. Jalqaba lubbuu namaa baraarra san booda immoo gama nuti kan karaa galaana diimaa karatti seenuu dhiyaata jira. First of all lubbuu namoota kana baraaruudha. Next immoo gara galaana diimaa kanarratti wal qabatee ni jira qaamoleen dhimma ilaallatu garaagaraa asirratti xiyyeeffachuu qaba. Dura lubbuulee ummata keenya kaachitti miidhamaa jiran ummata Oromoo akkasumas Itoophiyaallee guutuun kan miidhamaa jiran naannoo Somaalee naannootti fakkaata. Sanirratti lubbuu namoota kana baraaruutu dursaan jedhan kanadha. Galatoomi qarootuuf hordoftoota qarootuufiin maal jechuu barbaadda? Maalitti dhaammachuu fedha namoota si daawwachaa jiranii? Hayyee isinis intarviiyuu na gochuu keessaniif guddaa galatoomaa isin galateeffachuu barbaadda. Yuutuubii keessan kana caala cimsitanii yookaan biyyoota garaagaraas akkasumas namoota beekumsa muuxannoo adda addaa qaban dhiyeessuudhaan yuutuuba keessan guddisuu qabdanii isinis waan na dhiyeessitaniif guddaa galatoomaa turtii gaarii sirifata. Abshir galatoom. Hayyee galatoom. Hayyee maqaan kan kee eenyu sin jenna hordoftoota qaroo tiivii wajjin wal baruudhaaf? Fandishee Abdusabuur naan jedhama maqaa kan koo. Fandisheen Abdusabuur eessa dhalatee amma yoo eessa jiraachuu jira? Magaalaa Awwadaayii dhalate amma Finfinnee jiraata. Finfinneen uummata keenya mana kiraatiin simatti. Ati yoo akkami mana keetiin si simatte moo mana kiraati? Mana kiraatiin na simatte. Garuu nama baay'ee mana isaanii jiraatu yeroo argu ifiifillee jajjabeesse mana sanillee nan horodhayyeen abdiidhaan keessa taa'u jira. Amma yoo jijjiiramni efa muummichi ministeeraa ol ba'e jijjiiramaatu jira moo qaala'insa jireenya irratti jaanii warri iyyanis ni jira warri Dr. Abiyyiin sirriirra jaanii jira jaanii deeggarrees ni jira kana keessa ati kami? Garuu haalli jireenyaa hedduu ulfaata akka addunyaatti akka addunyaarraa Itoophiyaan ammoo addatti kana ni fooyyeessina yeroo jaan fooyyee nu eeguudha garuu maali siyaasa warri siyaasaa haa bocu nuti kun siyaasa keessa namaan deema waan ta'eef dilas maraa miti. Mee Fandishee ati akka keetitti siyaasa moo lubbuu namaatu dursattee yaadda? Lubbuu namaa dursa. Lubbuu namaa dursa. Sanifuu amma fakkeenyaaf Somaaliyaa keessatti warra Somaalee morman keessatti lammiileen Oromoodhaa galaana irraa fudhatanii jedhanii hacinqamaa jiran hamiidhaan adda addaa irra gaggeeffamaa jirtu ni jiran. Kanaaf faayidaa galaanaa kana moo warra saniif furmaanni maal ta'uu qabattee yaaddame? Somaaleedhaaf moo ijoollee teenya taa'achi jiran Somaaleen miidhuudhaaf sababa galaana kanaatiin miidhamu jirtu jira. Isaan saniif furmaanni maal jettee yaadda? Garuu sababa kanaaf namni lammiin achi jiru miidhamuura kana mootummaan Somaaliyaa sanis hin beekamne waan ta'eef yeroodhaaf saffisa mootummaan kuniif sanillee mariirra jira waan ta'eef itti mari'atanii yoo dhimma kana furuu danda'an taate waan furamaati. Garuu dhimmi galaanaa dhimma jiraachuu dhabuuti Itoophiyaadhaaf warri siyaasaa jajjabaalleen dhimma jiraachuu dhabuuti jaanillee dubbatanii jiran Itoophiyaadhaaf diinagdee siyaasallee sirreessaa jaamee hayyoonni jajjabaan dubbatanii waan jiraniif hedduu takka abdii nama horachiisa lammiidhaafillee hayyoonnii fi mootummaan lameenillee itti mari'atanii lammiin lubbuudhaaf dursa dura jalqaba. Lubbuudhaaf itti yaaduu qaba lubbuu namaatiif lammiilee keenya keessa jiru kan miidhamu jiraniif lammii Somaaleellee Itoophiyaan akka malee simattee keessa qabeenya horatanii lammiin akka malee as keessatti kabajamee addunyaa irratti illee kabajamee jiraachuu jira waan ta'eef lammii namaa kabajanii haalaan Itoophiyaa fi Somaaleen obboleeyyan ijee waliin jiraachuu jira waan ta'eef hedduu uummanni Somaaleellee itti yaadee uummata keenya simachuu qaba. Isaanillee as keessaa dantaa qabanii nuti akka malee parsantaa 99% Somaaleen as keessaa fayyadamaa waan jirtu uummata keenya akka uummata isaanii ilaaluu qaban. Okay, galatoomi dhumarratti gaafii tana qofa deebisteeti dhaammattee adda baan paartiilee siyaasaa Oromoodhaa adda gargar yaada adda addaatiin deemu kana akka keetitti tokkoomaa jettaa immoo haala tokkummaa irratti tokkummaa dhabanii biyyaa buusan yoo tokkooman Oromoon tokko ta'u siyaasa jaanii
Oromoo miidhuu jiran malee Oromoo fayyadutu hin jiran. Amma keessatti yoo tokkoomuu baatan namni isaan jalallee deemu namni siyaasaa dhaga'u hin jiru jechuudha. Namni akka mataa isaa namni siyaasaa baree jira. Hayyuu Jawaar Mohaammed booda namni if baree namni hundinuu if danda'ee sammuun isaa xiinxala qaba bakka. Ayyee galatoomi dhaamsa qabdu kan xumuraa dhaammadhuuti. Dhaamsa kiyya kan xumuraa hedduu warri siyaasaa itti yaadanii tokkoomuu qaban nama miidhinaan lammii Itoophiyaa Oromoo miidhinaan lammii Itoophiyaa keessaa kan miidhuu jiran Oromoodha. Warri siyaasaatis mootummaanis itti yaadanii isaan hundilleen wanni isaan godhuu qaban likkitti kan Oromoo miidhina waliigala tokkummaa filata Oromoon hanga anjidduutiin qalamaa isin waliif fayyitan ijuu takkatti Oromoo yaadu jira waan ta'eef waliif fayyaadha waliin hojjedhaadha Oromoo bilisoomsa. Hayyee mee daawwattoota qarootuu biyyiin wal baruudhaaf maqaan keenyu sin jaan. Maqaa Faraan Abdurrahman naan jaan. Faraan Abdurrahman galatoomi. Dhalataa isaatii amma eessa jiraachuu jirtu? Dhalataa Harargee aanaa Marqaa Balloo naan jaanii amma Finfinneen jira. Hayyee Finfinneen akkami simachuun isidha? Na simachuun siin na simante haala jireenyaa kan har'a qaala'ina haala jireenyaa kan malee isin silaa na simatte umaan jettu dalagaa irra beeyta maallaqaatu. Hojiitu maallaqa irra hojiitu irra guddoodha zaman ammaan tanaa kana. Ayyee. Akkaataa bareechisuutu beeyta namni ammaan tanaa maallaqa kan dhuunfatu haala jireenyaa wajjini. Anuma wal qabatee gaafa mee rakkina haala yeroo ta'e wajjin wal qabatee dargaggoonni fuudhuu dhiisanii jeniitis dargaggoota waliigalaa homachuuf jiran. Ati wanni kun rakkina maaliiti jettee yaadda? Rakkina maallaqaatiin jedhama. Rakkina maallaqaati? Ayyee. Namarra maallaqaatu irra jaalatamuu eegalee beeyte. Saniifuu illee salaama fuudhuu numaan fara. Saniifin maallaqa waan irra jaalattuufin anilleen isii dhiisee maallaqa irra jaalachuu eegala. Saniif jechuudha rakkinni? Saniifi. Haaluma jiruuti jechuudha. Haaluma jiruuti kunoo. Ayyee waa'ee galaana Itoophiyaa quba qabdaa galaana diimaa harkatti yaamee oofamaa jira dhaluutaan. Kan Somaaluma ta'eetu hundinuu galaana diimaa harkatti nama jaallutti gammachuun nufi xabee taasi. Ayyee. Akka dhaga'u jirutti Feesbuukaa fi Tiktook irratti illee Somaalee ta'aniitu makaanni faarsa kaannee rabsaa kaanni kan nu yaaduma wanna galuu idimmoo wanna kun harkannee fidhamnee abdiin qabu qabu. Somaalee sana keessa ta mormitu san keessatti lammiileen keenya miidhamaa jiran lammiileen Oromoodhaa sababa siyaasa kanaatiin miidhamaa jiran. Mee waan kana irratti akkam ilaalta siyaasa kana galmaangoo wayyamoo lubbuulee uummataa saniif dursa laatamoo wayyamoo akkam jettee yaaddamee akka yaada keetti? Ana akka yaada kiyyaatti sanirrallee kan iltiraadhaati keenya irratti irra beekaa biite hayyamatti qabnullee sani kan duraa fudhatame san deebisuu qabna malee san ammoo aarsaa baay'ee barbaadina fakkaata malee. Waan bareedaadha hayyee yoo amma fakkeenyaaf xaqalaa ministeera Itoophiyaadhaa haa taate dura dursoo maal godhe? Dura dursoo wantiin godhu bishaan harkachuu qabna dhaabbata dooniidhaa dhaabbata baabura bakka meeshaa alaatti naqannu yoon qabaatiin biyyeen taatu saniifuu saniin dura qopheessuu qabaachuu. Waan ajaa'ibaati galatoomi waan hordoftoota qaroo tuubitti dhaammattee yoo qabaatte gaman maal? Teessan ooluma gaafata kalee teessan ooliin beekamtanii teessan ooluma hin nagaammallee nu beekamaadha jajjabaadha. Galatoomi ulfaadha.